Namoonni tokko tokko ani wacan jaaladhu bakka wacni jirus na jeeqa. Kanaaf bakka sagalee hin jirretu natti tola yeroo jedhan ni dhageenya. Qophii keenya har'aan kan isin daawwachiifnu garuu bakka humnaa ol cal jechuun lubbuu namoota achumaan hambisuun beekama jedhamuu fi Miniyaapoolisitti kutaa argamu yaadaan isin geessuun bakka amanuuf namatti ulfaatu kana kan waliin ilaallu ta'a. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota VTV. Qophii keenya har'aan bakka cal jedhaa addunyaa keenyaa isin daawwachiisuu filadheera. Qophicha waliin Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Kutaa sagalee hin qabne addunyaa keenyaa. Cal jechuun nagaa argamsiisa kan jedhan amma eessa jiru? Bakki sagalee hin qabne yookiin cal jedhu lubbuu baasa yookiin immoo ajjeesaadhasi. Qophiin keenya guyyaa har'as addaa fi ajaa'ibsiisaadhasi. Alaarmii ganama hirribaa nu kaasurraa kaasee hojiiwwan guyyaadhaa gara guyyaatti hojjechaa oollu keessatti kan nu biraa hin hafne sagalee yookiin wacadha. Muuziqaawwan ho'aa dhaggeeffannu keessatti yookiin muuziqaawwan miira gaarii hin taane keessaa akka nuyi baannu taasisan keessattis kan dhageenyu sagalee ta'uun isaa shakkii tokkollee kan hin qabnedha. Haa ta'u malee garaagarummaan inni guddaan sagaleewwan dhageenyu akkuma qabiyyee fi haala isaaniin kan nu aarsan yookiin immoo kan nu gammachiisan ta'uu danda'u. Yeroo sagaleen nagaa nama dhowwuu fi baay'ee nama jeequ nutti baay'atus bakka sana turuu dadhabuun bakka cal jedhu filachuun deemnee boqochuunis waanuma baramaa fi sirriidhasi. Maarree fedhii uummata bakka cal jedhu barbaadanii yaada keessa galfachuun akkasumas garaagarummaa qaamni keenyaa fi sammuun keenya sagalee malee qabaachuu danda'u hammuma ta'e hubachiisuuf jecha biyya Ameerikaa Miniyaapolis keessatti kan ijaarame laaboraatooriin Orfiild jedhamu bakka cal jedhaa addunyaa keenyaa yeroo ta'u bakkeewwan cal jedhan biroorraas haala adda ta'een kan ijaaramedha. Bakki kun of eeggannoo fi qorannoo guddaadhaan kan ijaaramee fi keessaanis ta'e alaan sagaleen sirumaa seenuu akka hin dandeenyetti kan ijaaramedha. Mana sagaleen tokkoyyuu keessa hin jirre keessaa cal jedhanii dhaabbachuun safartuu baay'ee gadaanaa ta'e jechuunis deesibeelii 15 sagaleen tilmaamamu qilleensaan akkasumas dhiibbaadhaan akka dhageenyu kan nu dirqamsiisu yeroo ta'u kutaa kana keessa garuu sagaleen callisuu kan jedhamuu fi deesibeelii 0tiin gadi deesibeelii negatiiva 9.4 qabaachuunii fi bakka cal jedhaa nuti yaaduu dandeenyurraan olidhasi. Namoonni kutaa kana keessa seenanis cal jechuu sagaleedhaan kan liqinfaman yeroo ta'u namni anadha jedhe kamiyyuu taanaan kutaa kana keessa turuuf haamileen qabaatu. Sa'aatiin guddaan kutaa kana keessa turuun danda'ames daqiiqaa 45 qofaadhaa jedhama. Namoonni baay'een kutaa kana keessa seenanis daqiiqaa 30 fi 40 yeroo gahan of wallaaluun kufuun gara mana yaalaa geeffamu. Gara du'aattis deemsa jalqabanii kan lubbuun isaanii ooluu danda'es hedduudha jedhama. Kutaa kana keessa namni cimaa ta'ee daqiiqaa 45 ol tures hin jiru. Bakki sagaleen homtuu hin jirre lubbuu namaa akka ajjeesu saayintistoonni ni dubbatu. Bakki cal jedhuu fi sagaleen homtuu hin jirre akka nuti yaannu kan nu boqochiisuu fi nagaan akka nutti dhaga'amu taasisu qofaa miti. Bakki cal jedhuu fi sagaleen homtuu hin jirre yeroo baay'atu miidhaa guddaa akka qabuu fi humnaa ol taanaan immoo nama ajjeesuullee akka danda'u kutaan kun mirkaneessuu danda'eera. Amantanis amanuu baattanis daqiiqaa xiqqoof kutaa kana keessaa yoo turtan cal jechuu ajaa'ibaan yeroo liqimsamtanii fi sagaleen dhaga'amu tokkollee yeroo dhubu haala keessummaa ta'eenii fi amanuun namatti ulfaatuun sochii fi sagalee waliigalaa garaa keessan keessaa yeroo itti dhageessan ni ta'a. Kana caalaa wanti baay'ee ajaa'ibsiisaa fi amanuuf namatti ulfaatu immoo yeroo dhiigni qaama keessanii sosocho'u gurra keessaniin dhaga'uuf bakka itti dirqamtanii fi bakka baay'ee ulfaataadha. Bakka deesibeelii 0dhaan gadiin shallagamuu jechuudha. Namoota baay'ee kutaa kana keessa seenanii fi kutaa kana keessa turuu daawwattoota yaalan keessaa tokko kan ta'e Kirist Waatsan kutaa kana keessatti wanta isa mudate akkas jechuun yaadata. Kutaa sana keessa xiqqoo akkan tureen akka waan gurra kootti asaasamaa jiru gurra kootti waan asaasutu jira ture jedha. Xiqqoo yeroo turus sosochii dhiiga qaama isaa keessaa gurra isaan dhaggeeffachuu akka jalqabe ibsuun sagaleen kutaa sana keessaa namatti dhaga'amus sagalee ala jirurraa adda kan ta'ee fi hafuura namaallee kan baay'ee jeequdha jechuun yeroo achi turetti wanta isa mudate yaadateera. Bakki kun galmee dinqisiisoo addunyaa keenyaa irratti kutaa addaa sagalee hin qabne jedhamuun kan galmaa'e yeroo ta'u kutaan kun ifa gadhaanaa fi cufaas akka ta'etu himama. Namoonni kutaa kana keessaa seenanis daqiiqaa muraasa booda inni kaan iyyaa kaan immoo of wallaalanii akka kufanii fi
ariitiidhaan gara mana yaalaa akka geeffaman irra deddeebi'iin dubbatama. Namoota waca sirumaa hin jaalanneef bakki cal jedhu yookiin sagalee hin qabne kan gorfamu yoo ta'u, kutaan kun garuu faallaa kanaa fi bakka ulfaataa ta'edha. Namoonni kutaa kana keessaa seenan hedduunis sochii qaamni isaanii taasisu dhaggeeffachuun baay'ee nahuun dhibee sammuuf akka saaxilamanis ni himama. Namni kutaa kana hojjetes callisuu fi sagalee malee jiraachuun kan baay'ee nama miidhu akka ta'ee fi sagalee malee jiraachuun ulfaataa akka ta'e dubbatu. Itti dabalanis namni kun yeroo baay'ee bakki cal jedhee akka wanta gaariitti yaadamuyyuu cal jechuu fi bakka sagalee hin qabne keessa turuun dhukkuba akka ta'ee fi namoonnis bakka akkasii keessa jiraachuu akka hin dandeenye hubachiisu. Sagaleen karaa namni ittiin jiraatu keessaa isa ijoo akka ta'e ibsuun sagalee malee jireenyi tasumaa yaadamuu akka hin dandeenyes ni dubbatu. Akkuma argitan kutaa kana keessaa namni daqiiqaa 45 oliif tureen jiru jechuun aangoo fi humna sagaleen qabu hubachiisaniiru. Namoonnis bakka cal jedhee yeroo barbaadanii fi bakka sagaleen hin jirre keessa turuu yeroo barbaadan kun rakkina guddaadha. Sababiin isaas wanti kun wantoota hedduu sammuu keenya keessa deddeebisa. Dhukkubaafis nu saaxila. Akkasumas darbuu lubbuufillee sababa ta'a jechuun dubbatu. Kanaafuu bakki sagaleen yookiin wacni hin jirre madaalamee dhala namaaf barbaachisaa yoo ta'eyyuu wanti hundinuu cal jennaan garuu jiraachuun keenya shakkisiisaadha jechuun ibsaniiru. Maarree addunyaa wacnii fi sagaleen jibbamu keessatti yaadni namootni yaadanii fi hawwan callisuun garuu rakkoo mataasaa danda'e akka qabuu fi akka fidu yaaduun rakkisaadha. Horaa bulaa.